Akka mooltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Ofiisaa adda bilisa baasaa Gambeelaa jechuun kan of waamuuf hoogganaa kataan obbo Zang Duweer mootummaatti harka kennatan jechuudhaan waajjirri sekretariyaati Gambeelaa beeksisee jira. Obbo Zang kana dura waamicha nagaa naannoon sun dhiyeessetti taansuudhaan karaa hoogganoota gosoota naannootiin karaa nagaa qabsaa'uu filataniiru jechuudhaan hoogganaan waajjirichaa obbo Ugeetoo Odiing raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Zang qabsoo hidhannootti kamakaman bara 2013 ta'uu obbo Ugeetuun ibsanii jiran. Filannoo bara 2013 Itoophiyaan gaggeessite irratti paartii maqaa misooma nageenyaa fi diimokiraasii uummata Gaambeellaa jechuudhaan hirmaatetu gara adda bilisa baasaa uummata Gaambeellaa jedhutti maqaa jijjiirratee qabsoo hidhannootti seenee jechuudhaan hoogganaan kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Gaambeellaa obbo Ugeetuu Adiingii ibsaniiru. ከዚህ በፊት የጋምቤላ ነጻነት ግንባር ኪኒን ብሎ ራሱ ዲክሌር አደረገው ወደ ጫካ በመግባት miseensi tokko kan filannoo biyyaalessaa irratti qooda fudhataa ture erga filannoo irratti injifatamuu baree duuba dhaaba kana hundeessee bosona kan seenu malee duraan qabsoo karaa nagaa hordofa ture. Kanaaf qabsoon kun kan fuula hin qabne saba sabatti buusuu waan ta'eef kanaan dura bulchiinsi Gaambeellaa karaa jaarsolii ijoolleen qaama kan waliin gara bosonaa galan akka nagaan deebi'an tumsa taasisanii namoonni 25 deebi'anii turan. Amma immoo gaggeessaan dhaabbatichaa kan kanaan dura gara qabsoo nagaatti dhufuuf yaalee jechuuf dhiisee ture kaleessa garuu gara jaarsolii biyyaa dhaqee karaa sanaan harka isaa mootummaaf akka kennatu ta'eera. Kanaan dura waamicha karaa nagaa jaarsoliin biyyaa dursitoonni gosaa fi mootummaan naannoo taasiseefiin miseensonni garee hidhattootaa 26 obbo Zaan dabalatee harka kan kennatan yoo ta'u dursaan waraanaa kun kaleessa yeroo harka kennatan qofaa isaanii akka ta'es obbo Ugeetuun dubbataniiru. Kaleessa harka kan kennatan hoogganaa waraana adda bilisa baasaa uummattoota Gaambeellaa obbo Zaan bilbilaan dubbisuudhaaf carraaqqii taasise hin milkoofne. Hoogganaan waraanaa kun harka kennachuu waliin wal qabatee garee hidhattootaa adda bilisa baasaa uummattoota Gaambeellaa irraa hanga ammaatti wanti dhagahame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerraa. Walwaraansi mootummaa federaalaa fi hidhattoota TPLF gidduutti waggaa tokko oliif geggeessamaa ture amma qabbanaa adeemee jira. Haa ta'u malee naannoo hollaa Affaar bakka siiviilonni finciltoota TPLF dura dhaabbachuuf hidhatan keessatti lolli itti fufeera. Hospitaalli ijoon kan magaalaa Afdeeraa keessaa madoodhaan guutamee jira jedha gabaasi Vinkas Asis. Jiraataa Affaar kata'an Ayichaanuur akka jedhanitti kan as dhufneef lubbuu keenya oolfachuuf jecha garuu haalli maatiin keenya keessa jiran sodaachisaadha lubbuun haa jiraataniif dhiisuu isaanii hin beeknu jedhan. Hoogganaan hospitaala Dubiitii Dr. Hussein Adan akkas jedhu. We had patients who had penetrating abdominal injury and some patients who had brain injury. Dhukkubsatoota rasaasni qaama isaanii seene garaa isaaniirra kanneen miidhaman kaan immoo kanneen sammuu isaaniirra miidhaan ga'e sababaa dho'iinsa mudateetiin ijoollee balaan gubachuurra ga'ee fi harkiif miilli isaanii cita qabna. Dr. Hussein Adan akka jedhanitti namoonni ituu balaa sana jalaa dheessanii argamu. Balaan konkolaataallee dhaqqabeera namoonni 6 du'anii kanneen irraa ooluuf carraa argatan immoo gara hospitaalaatti finnee jirraa jedhan. Lolli naannoo Affaar loltoonni TPLF haleellaa naannoo albuudaan badhaate kana keessatti baatii amajjii erga bananii qabee hammaatee jira. Siiviilonni hanqinni deeggarsa mootummaa waan jiruuf jecha TPLF lolicha gara magaalaalee naannichaa hanga tokkotti fide jechuudhaan komee dhiyeessu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abidaan Gorgandeen Boomaa Gaallisaaf carruu keessaa baatilee 8 dura qeerraa buqqaanii naannoo Oromiyaa Finfinneetti komee dhiyeeffachuuf deddeebi'aa akka turan ta'uu kan ibsan buqqaatonni ammayyuu rakkoo keessa jiraachuu isaanii dubbatu. Shawaa Kaabaarraa ka'anii kaleessa godina Arsii Asallaa aanaa Marsii magaalaa Abboomsaatti kan argaman ta'ullee ibsanii jiru. Bakka bu'aa buqqaatotaa ta'uu kan dubbatan obbo Dastaa namni jedhaman waggoota 18f qe'ee keessa jiraatan gadhiisanii akka ba'an taasifaman bara 2013 ta'uu ibsanii amma bakkaa bakkatti deemanii ka jiraatan ta'uu dubbatan. Waajjirri nagaaf nageenya magaalaa Finfinnee kana laalchisuun ibsa baaseen buqqaatonni kun Finfinnee erga ga'anii qabee deeggarsa gochaa fi ka jiru ta'uu ibsee mootummaa naannoo Oromiyaaf koomishina ittisa balaa biyyoolessaa waliin ta'uudhaan qubsuma yeroo fi mijeessaa turuu fi beeksisee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Raashaan kamisa har'aa ganama Yuukireen irratti haleellaa raawwachuudhaan magaalaa galma mootummaa Kiiviin dabalatee magaalaalee Yuukireen 6 ol irratti haleellaa misaayilaa gaggeessitee jirti. Hoogganaan Raashaa Vilaadimiir Puutiin biyyoonni kabroon jidduu akka hin seenne yoo akeekkachiisan michoonni Yuukireen warreen gama dhiyaa haleellaa Raashaa balaaleffachuudhaan deeggarsa qaban ibsanii uggura marsaa haaraa cimaa kaa'uudhaaf waadaa seenaniiru. Puutiin haasaa televiziyoonaa irratti dhiyaachuun dhageessisaniin doorsisa Yuukireen kan ittiin jedhaniif deebii kennuuf jecha Yuukireen gama bahaa keessatti duula waraanaa eegaluu isaanii beeksisan. Kanneen naannoo Doombaas keessaa tarkaanfii kana kan morman daafuu hamaa arganii hin beekne kan isaan eeggatu ta'uu Puutiin akeekkachiisaniiru. Pireezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zeleniskii akka jedhanitti humnoonni Raashaa caasaalee waraana Yuukireeniif waardiyyaalee daangaa irratti haleellaa raawwatan jedhan. Mootummaan guutummaa biyyattii keessatti seera hooggansa waraanaa gadhaabe. Uummatis tasgabbaa'ee mana akka turu gaafataniiru. Rifaatuun hin jiru, nuti cimoodha, waan maraafuu qophoofnee jirra, eenyuun iyyuu ni injifannaa, sababiinsaas nuti Yuukireenii jedhan Zeleniskiin. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної seera hooggansa waraanaa naasuutu mudachuuf jira. Ijoollee kana eessan dhoksa? Qubsumni hin jiru, homtuu hin jiru, bakki isaa dirree ifaadha, eessan dhaqa jedhan. Boodarras Yuukireen hariiroo dippiloomaasummaa Raashaa waliin qabdu kutuusee beeksistee jirti. Yuukireen sababa nageenyaaf akkaan sodaachisaa waan ta'eef jecha samii ishee balalii imaltootaaf cufuu har'a beeksistee jirti. To'attoonni aviyeeshinii Awurooppaallee sababa waraansi geggeeffamaa jiruuf naannolee daangaa Raashaa fi Beelaaruus irra balali'uun sodaachisaa ta'uu akeekkachiisaniiru. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin Yuukireen gama bahaa keessatti kamisa har'aa duula waraanaa labsanii jiran. Tajaajilli dhaaba daandii balalii